Abbaan taayitaa to'annoof kenniinsa eeyyama ijaarsaa magaalaa Finfinnee raawwii hojii bara 2015 gamaggamuun karoora hojii bara 2016 irratti qooda fudhattoota waliin mari'ateera. Hoogganaan abbaa taayitaa to'annoof kenniinsa eeyyama ijaarsaa magaalichaa Injiinar Awuraadis Kabbadaa bara baajataa 2015 raawwiin hojii fooyyee qabu hojjetamuu himuun bara baajataa itti aanutti hojii caalu hojjechuun galma Ismaart Siitii magaalichi qabate dhugoomsuuf deemu keessatti abbaan taayitichaa gahee isaa bahuuf ni hojjetaa jedhan. ከታችኛው መዋቅር ጀምሮ እስከ ማዕከል ድረስ እንዲሁም በአመራሩ መካከል በተናበበ መልኩ tajaajilli sadarkaanaatti jalqabe haga gidduu galaatti akkasumas hooggantoota gidduutti wal deeggaruu fi wal dubbisuu jiruun hojjetameen raawwii hojii fooyya'aa ta'e kan baroota darbanii waliin wal bira yoo qabamu bara baajataa 2015 galmaa'ee jira. Abbaan taayitichaas yeroo yeroon riifoormii gaggeessaa ofaaressaa qabxiiwwan bara kanaa hanqina keessatti galmaa'an ciminatti jijjiiraa tajaajila irraa barbaadamu kennuun bara baajataa itti aanutti hojii caalu hojjechuun galma Ismaart Siitii magaalichi qabate milkeessuuf gahee kan bahatudha. Raawwii hojii bara baajataa 2015 dhiyaateen beeksifni seeraan alaa 134 ol haqamuu hojjettoota akkasumas hooggantoota kenna tajaajilaa gufachiisan 1226 irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamuu fi kenni tajaajilaa teekinooloojiin deeggarame kennamuu jalqabuu daayireektarri daayireektoreetii sirna deeggarsaa hordoffiif qophii karooraa obbo Mogos Alii ibsaniiru. መደበኛ ስራው ከእቅዳችን አፈጻጸም አንፃር hojiin idilee keenya raawwiin isaa karooraan kan wal bira qabame yoo ilaalamu bu'aan galmeessine giddugaleessaan dhibbeentaa 102dha. Beeksifni seeraan alaa 134 ol haqameera. Hojjettoota akkasumas hooggantoota kenna tajaajilaa gufachiisan 1226 irratti tarkaanfiin seeraa fudhatameera. Kenni tajaajilaa teekinooloojiin deeggaramee kennamuu jalqabeera. Iddoo hojii mijataa taasisuun kaka'umsaa fi raawwachiisummaa hojjetaa dabaluun danda'ameera. Hojiiwwan riifoormii guutumatti hojiirra oolfamaniiru. Hojiiwwan idilee cinaattiin tajaajila tola ooltummaa garaagaraa irratti hirmaachuun bu'aa qabataman argameera. Hirmaattonni maricha irratti argamanis gabaasa dhiyaate irratti yaadaaf gaaffii qaban dhiyeessuun deebinis itti kennameera. የተቋሙ ችግር መሰረታዊ ችግር ብዬ ነው የማስበው rakkoo guddaa dhaabbata kanaati jedhee kanan yaadu yoo jiraate bu'uurarraa riifoormii barbaadaa jedhee kanan yaadu ragaadha. Qabiinsa ragaa rakkoo guddaa abbaa taayiticha keessatti mul'atudha. Tajaajila saffisaa kennuu dadhabuu fi hojumaata badaaf kan nu saaxilaa jiru qabiinsa ragaati. Ragaawwan aanaarra jiranii fi giddugalarra jiran wal dubbisuu akka qabaniif osoo xiyyeeffannoon laatame. በደንብ መታየት ያለበት የመረጃ አያያዛችን አያያዝ ችግር መቀረፍ አለበት. sirriitti ilaalamuu kan qabu haala qabiinsa ragaa keenya rakkoo qabiinsa ragaa hambisuu qabna. bara 2016 dhimmi rakkoo qabiinsa ragaan wal qabatu ka'uu hin qabu. Sana gadi teenyee gamaagamneerra. Teekinooloojiin deeggarree bakka xiqqootti haala ragaa bal'aa qulqullinaan keenyu irratti kan hojjennu ta'a. የእርምጃ አወሳሰድና ብልሹ አሰራር ትግል በድክመት ነው የተቀመጠው። haalli tarkaanfii fudhannaa fi qabsoon hojimaata badaa irratti taasifamu hanqina keessatti ka'e. Hojimaata badaa fi malaammaltummaa ittisuuf kenna tajaajila ammayyeessuun tuttuqqii namaarraa bilisa gochuudha. Kanaaf karoora karoorfameen wal bira qabamee yoo ilaalamu raawwii gadaanaadha. Qaawwaa gama kanaan jiru dochoodhatti xiyyeeffannoon kennamuu qaba. አገልግሎት በማንዛዛት ጥቅም ለማግኘት የሚደረግ ጥረት አለ። Kenna tajaajilaa harkifachiisuun sochiin faayidaa argachuuf taasifamu ni jira. Kana hundeerraa furuutu nurra jiraata. Ogummaa fi itti gaafatamummaa qaban da'eeffachuun gochaawwan seeraan alaa hanga afaddaalaatti ta'utti tajaajiluun mul'achaa tureera. Lakkoofsi isaa xiqqaa ta'us tarkaanfiin bara kana jalqabe fuula duraaf cimee kan itti fufuudha. Qaamolee milkaa'ina raawwii hojii bara kanaa keessatti qooda isaanii ba'aniif sirni beekamtii kennuu gaggeeffameera. Akka magaalaa Finfinneetti raawwii hojii fooyyee gaarii galmeessuun sadarkaa tokkoffaa kan argate waajjira to'annoof kenniinsa eeyyama ijaarsaa kutaa magaalaa Booleeti. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Abbabaa Isheetus daandiin milkaa'ina isaanii tajaajila kennamu teekinooloojiin deeggaruu fi cimanii hojjechuu ta'uu dubbatu. Teekinooloojiiwwan haaraa kan akka e-sarviisii kutaa magaalaa irra jalqabee hanga aanaatti diriirsuudhaan uummanni keenya sarviisii argatu qabu kennuudhaaf beeksisiidhaan dorgomneeti tokkoffaa baanne.